Mee har'aan si haa gaafadhu torbeen akkam ture si bira? Wallahi torbiin kuni akka biyya keenya qofa kan akka dhuunfaa kootii miti akka addunyaatti torbee gammachuuti. Maaliif obboleewwan keenya ni gazzaadha. Almost waggaa lamaa oliif dhiyeenya kana jechuudha. Waggaa lamaan kan dhiyeenya kanaatiin malee uummanni kun achiin dura illee cunqursaa iddoo keessa tureera. Oktoobarii torbarraa eegaleetiin naannoon sun uummanni gazzaadha. Uummanni Falastiin guututti cinqaa guddaa keessa kan jiru. Namni hundinuu jiraachuudhaaf gaaraantiin qabu. Konfartiin qabu halkan hirriba isaa rafuudhaaf keessa immoo darbeetiin ji'oottan muraasa amma darban kanneen keessatti uummanni gazzaadhaa beellam tolcheetiin hedduu dararamaa kan turedha. Rabbiin immoo san keessaa uummata kana baasee uummanni gazzaadhaa amma yeroo ammaa kana waraanni dhaabatee gammachuu isaanii ibsataa jiran namoonni mana hidhaa jiran almost umrii keenya namoonni mana hidhaatti dabarsan mana hidhaarraa yeroo bahan agarra. Kun wallahi gammachuu uummata gazzaa qofa osoo hin ta'in gammachuu uummata addunyaati. Maaliifi namni haa xiqqaatu haa guddatu akka addunyaatti akka biyya keenyaatti illee namni waan danda'uun uummanni kun akka cinqaa kana keessaa bahuuf waan danda'uun deeggarsa taasisaa ture. Deeggarsi miinimamiin immoo du'aayiidha. Namoonni du'aayiidhaan uummata gazzaa kana yaadataa turtan hundi keessanuu baga gammaddan jenna. Maaliifi gammachuun uummata gazzaadhaa guutuun gammachuu uummata musliimaa addunyaa kanaati waan ta'eef jechuudha.